Jimmi biyya gootota birreetiin jimmi biyya dhiirota dachaatiin lafeen abbaa luleessaa kan itti burkutaa'eef Jaal Misbaaw Shamsaddiin hiriyaanna dhiigammadaam achi buuteen isaanii kan itti dhabameef shuree onchoo dagaadeen ofiim abbaanomaa kan itti dhabamaniif addatti jimmaaf qofa osoo hin taanem didda gabrummaa fi acuuccaa alagaa Oromoo fi Oromiyaa irraa ittisuudhaaf ture dachiin jimmaa gootota ija barbadaa jajjabaa akka shimalaam hiddaa akka kanniisaam ariifataa akka rasaasaa kan Oromoo irraa dhalatanii Oromoodhaaf jiraatanii Oromoodhaaf du'an kan kutaaf ganda lagaa fi amantaadhaan utuu Oromoo hin qoodin Oromiyaa fi Oromummaadhaaf lubbuu ofii qaalii dabarsanii kennan hedduu qabaattus maqaan isaanii alagaadhaan utuu hin taanem Oromoodhumaan ukkaamame dhokatee awwaalame har'a gaheeraam. Elaayaa saba diinni takka ajandaa boceem akka nuti wal ukkaamsinuufi seenaa walii hannuum dhaloonni lafaa dhufu seenaa haqaa maqeem maqaa walii xureessee akka wal cabsuum nuti dhaloonni har'aa gonkuma eeyyamuufi hin qabnuum. Anis atis dhugaa haqa waaqaa saaqneem dhaloota yoo barsiifneem imaana gootonni qaqqaaliin itti wareegamaniif sanaam galmaan keenyirraam.